Yeroo guddattu maal ta'uu barbaadda? Doktora ta'ee namoota dhukkubsatan yaaluu barbaada. Yoo birrii hin qabne yoo jarri? Nan gargaara. Nama birrii hin qabne amma fakkeenyaaf maatiin kee birrii qaban sitti fixataniiru miti amma. Ati immoo akka amma namni si gargaaru barbaadda miti? Fayyuudha jechuudha. Akka isaan si gargaaranuuf atis borala guddattee fayyite jettu namoota qarshii hin qabne dhukkubsatanii si bira dhufanii gargaartaa? Dhugaa? Rabbi si haa fayyisu ishee. Qaangoo munaa Kadirin jedhama. Mucaa waggaa 9 na jalaa dhukkubsattee utuu Addis Ababaa Xuqur Ambassaanaan jedhanii utuu deddeebisuu waan hin qabu hundatti fixee asumatti yaalamti naan jedhanii naani utuma jennu ala waggaa 3 ga'u kun dingatumaa fudhaa dhaqaa Israa'eliin geessaa nuun jedhanii. Israa'eliin geessuu miti waan Finfinneetti geessuu anaaf Rabbii beeka waa tokko iyyuu hin qabu. Adaraa nama Rabbiif jettan na gargaara waan qabdan na gargaara. Hanga qarshii meeqaa sin gaafatan? Miliyoona 1.5 na gaafatan. Makkii geessanii yaalchisuuf? Geessanii yaalchisuudhaaf hojii kan wajjin naquus hin barbaachisaa waan ta'eef qabatanii deemuun barbaachisaa naan jedhanii waa tokkitti of harkaa hin qabu waan an gurgurees geessus hin qabu nigdii hin qabu sinuma mana keessan ta'a. Haadha abbaa manaa koo immoo bicuu dhukkubsata innis waan ta'eef fiduu hin dandeenye amma Addis Ababaa illee deddeebifneera achi geessu immoo an dadhabee paaspoortii baasaa jennaanii 50,000 jedhanii jennaan isas firas ormas gaafadhee jennaanii na kennee nan baasee fi amma waan itti geessu adaraa Rabbii jedhaati waan qabdan nama ilmoo qabdan ilmoo keessanii jedhaati adaraa Rabbii jedhaati natti hin jabaatina. Barumsa siitiin gobasii turte kun amma mool deebiteetii mana keessa jirti na wajjiniin adaraa mucaa kun afeeyyisaa. Akkasiin fayyitee barumsa sitti dabalamtu hiriyaa si wajjin adaraa ol deebitee. Maqaan koo Rahmat Naasir jedhama. Kutaa 3 baradhaa ture. Umriin koo waggaa 9. Osoo kutaa 3 baradhuu dhiibbee onneen na qabe. Gara Xuqur Ambassaatti osoo deddeebi'u maatiin koo qarshii qaban hunda natti fixanii hamma immoo gara Israa'elitti riifarii naa caafame. Haati koo abbaa koo waan tokko hin qaban. Obboloota koo na gargaaraa waan isin qabdaniif. Maaltu si dhukkube? Onnee koo na dhukkube. Umriin kee meeqaati? 9. Kutaa meeqa baratta ture? 3. Kutaa 3 baratta ture? Eessatti deddeebisanii si yaalchisaa turan jarri? Xuqur Ambassaatti. Ammoo biyya eessaatti si riifarii si barreeffame? Israa'elitti. Maatiin keessi yaalchisuu hin danda'anu? Hin danda'ani. Deemuudhaaf riifariin ergasii qophaa'ee deemisiin jedhameera amma yeroo? Assalaamu alaikum warahmatullahi obboleewwan akkam jirtu? Daa'imni bareedduun kun Rahmat Naasir jedhamti. Reefu umuriin isii waggaa 9 ituu barumsa barattuu dhibee onneetiif saaxilamtee akkana boossi daa'imummaa kana mucaan bareedduun kun dhibee kan namatti fidu Rabbi kan nama fayyisus Rabbi garuu nuti sababa geessisuu qabna. Ni yaadattu yeroo tokko Israa'elitti geessinee daa'ima xiqqoo tokko yaalchisnee mucaan fayyitee amma nagaadhaan jiraataa jirti. Inshaallah mucaa bicuu kana kichuu kanas yaalchifannee hin fayyifannaa aatis isiinis akkana boo'u. Boru mucaan kun biyyaafis maatiifis ta'uu dandeessu waan ta'eef obboleewwan namoonni viidiyoo kan laaltanii Rabbii jedhaatii waan dandeessan lakkoofsa akkaawuntii isaanii viidiyoo irratti agartan kanaan waan dandeessan akka arjoomtan akka gargaartan amaanaa isiniin jecha namoonni immoo gargaaruu hin dandeenye namni biraa argee akka gargaaruuf viidiyoo kana sheer riipoost akka gootan amaanaa isiniin jechuun barbaada. An Abdii Geetaachoo Abbabee Caaliitii kaameraamaaniin Miftaa Maamudii nagaan naa tura.